Harkafuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa miidiyaa wiirtuu irraa oduu guyyaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Loobee Girmaati. Hojiilee misooma hortiikaalcharii gaggeessuudhaaf tattaaffiin taasifamee bu'aa ajaa'ibsiisaa argamsiisaa jira kan jedhanii ministeera muummee Federaalaa Dr. Abiy Ahmedidha. Dr. Abiy gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin akka ibsanitti oomishaalee kuduraa fi muduraa akkasumas oomishaalee damee biroo kan haammate karoorri misooma waggaa 10 hojiilee misooma hortiikaalcharii bal'isuudhaaf kan kaayeffatedha jedhan. Jallisiin kan deeggaramee fi oomishichaan hojiilee misooma hortiikaalcharii gaggeessuudhaaf tattaaffiin taasifamee bu'aa ajaa'ibsiisaa argamsiisaa jiraachuu kaasanii jiru. Marii biyyaalessaatiif dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan adda baasuun yeroo qabametti akka xumuramuuf qooda fudhattoonni hundi deeggarsa taasisuu akka qaban afyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasaa Caafoon ibsan. Koreen dhaabbii dhimmoota diimokiraasii raawwii marii biyyaalessaa irratti daawwannaa taasisee mana marii bakka bu'oota uummataatiif gabaasa kan dhiyeesse yoo ta'u, gabaasichi bakka afyaa'iin mana marichaa obbo Taaggasaa Caafoo hooggantoonni miidiyaalee fi komishiinaroonni komishinii marii biyyaalessaa argamanitti dhiyaatee jira. Obbo Taaggasaa Caafoon mariin biyyaalessaaf dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan adda baasuun danda'amuu fi yeroo qabametti akka xumuramuuf qooda fudhattoonni tumsa taasisuu akka qaban ibsuu ragaan mana maricharraa argame ni mul'isa. Bara baajataa qabamee ji'oota 3 darban keessatti damee turizimiitiin qarshiin biliyoona 17 fi miliyoona 250 ol socho'uusaa fi gara diinagdeetti dhangala'uusaa biiroon aadaa, aartii fi turizimii magaalaa Finfinnee beeksise. Hoogganaan itti aanaa biirichaa obbo Haftaayii Gabragzaabeer DHPItti akka himanitti kurmaana jalqabaa bara baajatichaatti turistoonni biyyoota alaa garaagaraa 268 fi 80 magaalaa kan daawwatan yoo ta'u, kurmaana jalqabaa kana turizimiin magaalichaa sosochii fooyya'aa agarsiiseera kan jedhan obbo Haftaayii bu'aan argamee galii fi sochii turistootaatiin kan bara darbeerraa bu'aa olaanaa argamsiiseeras jedhanii jiru. Bulchiinsi magaalaa Shaggar hundeeffama magaalattii duraa investimentiin lafa daallessuu fi hojiitti kan hin galle bal'inaan jiraachuu fi koreen investimentii hundaa'e alseerummaa magaalichaatti jiru adda baasuun tarkaanfiin fudhatamuu beeksisee jira. Kantiibaan magaalichaa Tashoomaa Addunyaa PhD akka ibsanitti tarkaanfii fudhatameen waliigalteen investimentii 604 addaan cituu isaa ibsanii jiru. Waggaa 5 olii ijaarsa keessa kan ture kan kireessee fi lafa duwwaa maqaa abbaa qabeenyummaatiin qabatanii kan ta'anii seera cabsuu irraa kan ka'e waliigalteen kun haqamuu ibsanii jiru. Warreen lafa isaaniif hin eeyyamne qabatanii turan irratti tarkaanfiin fudhatamuudhaan lafti gara baankii lafaatti kan deebi'u ta'uu himanii jiru. Ji'oota 5 darbanitti lammiileen 146 olii karaa seera qabeessaan biyyoota garaagaraa irratti hojiif bobba'uu ministeerri hojii fi kalaqaa beeksise. Ministeerri deetaan ministeera hojii fi kalaqaa obbo Nugusuu Xilahuun bara baajataa 2016tti lammiileen 500 ta'anii hojii biyya alaa irratti bobbaasuudhaaf karoorfame gara hojiitti galamuu heeruudhaan hojii hanga ammaatti hojjetameen bu'aa olaanaan galmaa'uu kaasanii jiru. Damichaan rakkoolee mudatan furuudhaaf hojimaataawwan teeknooloojiin deeggaramanitti fayyadamuudhaan bu'aa qabatamaa argamsiisus himanii jiru. Hojjettoonni ga'umsa qaban hojjechiistota isaanii waliin walitti dhufeenya gaarii akka qabaataniif xiyyeeffannoon hojjetamus kaasanii jiru. Konkolaataan baala sammuu namaa adoochuu kiiloogiraama 500 ol fe'uudhaan magaalaa Shaashamannee irraa gara Keeniyaatti imalaa ture to'annoo jala ooluu qajeelchi poolisii godina Gaamoo beeksise. Baalli sammuu namaa adoochuu kun to'annoo jala kan oole eejensiin tika nageenyaa biyyaalessaa fi komishinii poolisii naannoo kibba Itoophiyaa qajeelchi poolisii godinichaa waliin qindoominaan hojjechuu ta'uun isaa gabaafamee jira. Kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittiitti riqichi ce'umsa qaama piroojeektii ijaarsa daandii Qaallittii Tulluu Diimtuu ta'ee ijaaramaa jiru xumuramaa jira. Riqichi kun dheerinni isaa meetira 240 yoo ta'u, riqicha 3 piroojeektii daandii Qaallittii Tulluu Diimtuu irratti hojjetame keessaa isa dheeraa jedhama. Riqichi kun osoo addabaabaayii daandii durii hin tuqiin ol ka'ee kan ijaarame yoo ta'u, riqichi kun sochii tiraafikii salphisuu qofa osoo hin taane naannawaa sanitti miidhagina addaa kan dabaluudhas jedhamee jira. Kan daawwachaa turtan oduu gaggabaaboon guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee miidiyaa wiirtuu irraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii.